waamee nagaa argate ana awwalee musammaati biyya dhaga'u akkanatti nagaa qaba manni Yesuus ana maqaa isaa waamee nagaa argate ana maqaa isaatiin dubarraa offole laphee dhiibuu anatu balaamee waan barbaadan haasa'uun garuu gaafa ba'e maqaa Yesuus ana ragaan በጣም ነው የሚያሳዝነው isan argadhe ni maa jira dhugaa rabbi Haydar takka boqonnaan hin jiru Yesuusiin malee dhugaan tokkittiidha innis Yesuus Farfataa walee maqaan akka addunyaa kanaatti nagaa namaa kennuu danda'u yoo jiraate Farfataa walee takka miira keessaa ba'a Yesuusin ala boqonnaan hin jiru ana ragaan Farfataa walee takka miira keessaa ba'a Ahmad naafati kabajaa naasofna Ahmad Qoy takka Haydarii nanaasa awwalee musamma akkamitti tasgabbiidhaan awwalee qoy amma saatii kana tasgabbiidhaan haasa'uu danda'a waa'ee Yesuusin haasaa jira awwalee tasgabbaay hay tasgabbaay awwalee waa'ee gootichaan haasaa jira waa'ee leenca qaraaliyoon haasaa tasgabbaay jira takka tasgabbaay miira keessaa ba'a ibboo waa'ee isa jibba jaalalaan mo'ate abooga amma namni irratti qabe anatu miira irratti qabe takkaan waa'ee tasgabbaay isa du'a mo'ate sitti maa jira jeeqee bahuuf deema wallahi jeeqee bahuuf deema ragaa gaafate ragaa ayyee tasgabbaay kaa qoy tasgabbaa'uu hin danda'u waa'ee Yesuusin haasaa jira okay Yesuus tasgabbii siin kennine tasgabbaa'uu hin danda'u na dhaggeeffadhu namni gamaan natti Haydarii ragaa na gaafate ragaa koon fixadha ragaa koon fixadha ragaa koon kennataa jira ragaa koon fixadhu malee hin danda'amu ragaa kenni jettanii ragaan kennataa jira Yesuus maal kan isaatti amantee boqotte awwalee Haydarii nagaa ta'uusaa nagaan argadheen siin jedhe boqonnaan argadhe Yesuus Kiristoos jireenyaan argadhe wangeela Maatiyos akkuma sana yeroo dhaqeetan itti galu aboo dhaggeeffadhu ka yookaan daqiiqaa si kenna yookaan dhaggeeffadhu kan amma jedhe ga'u Yesuus daqiiqaa meeqa si kennu daqiiqaa meeqa si kennu loojikiin kee maal fayyada loojikiin kee daqiiqaa meeqa si kennu loojikiin kee maal fayyada daqiiqaa meeqa si maal kennu fayyada an jireenyaan sitti maa jira aboo yookaan siin buusa yookaan siin alaa si awwalee dhugaa rabbi irra dabbarte daa'ima taate ragaa kenni jettanii ragaa kun daa'ima taate maa daa'ima taate yeroo kana daa'iman taane tasgabbaay eshi tasgabbaay bilis tasgabbaay takka maal taate sanna maraachaa jira malee daa'iman taane maal sii ta'e tasgabbaay amma tasgabbaay kennaa dhis anatu taphata dhisa taphata okay amma tasgabbii hin dandeenye Yesuus tasgabbeessuu hin dandeenye gurbaa kana normaalii Yesuus Kiristoos ilma dhiiraatti namni amanee nagaa argachuu hin danda'u waaqa sirriitti amanee namni nagaa argachuu hin danda'u uumama waaqessee namni dhuguma siin jedhan nama ilma dhiiraa nama dhaqna qabatu Yesuus Kiristoos dhiiraa wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irratti kunoon ulfaataa ilma sindeessaa maqaa isaa Yesuus itti waamtaa kanaafuu Maaramiin kan deesse ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa kun Luqaas boqonnaa 2:21 irratti qaama saalaa isaa irraa shat godhanii buusanii jedha. Kanaafuu namni ilma dhiiraa kan qaama saalaa qabu nagaa argatu jiraachuu hin danda'u. Biyya lafaarra hin jiru. Kanaafuu nagaa argachuudhaaf Rabbii tokkicha waaqessuudha malee ilma dhiiraa argattee nagaa argachuu hin dandeessu. Ilmi dhiiraa awwaleen waaqessu, ilmi dhiiraa kiristaanonni waaqessan Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa kaasanii gaafa dubbistan qaama saalaa isaa dhaqna qabuun ga'ee jedha. Qaama saalaa shuufu yaa jamaa. Namni akkamitti nama qaama saalaa qabu nama qaama saalaa sanallee dhaqna qabuun ga'ee waaqessee nagaa argachuu danda'a jechuu hin danda'u. Lammaffaa irratti namni kun waaqa seexanni qabdee olii gadi oofaa turte tabbarra baastee dhaabdee rakkisaa turte kana waaqessaa nagaa argadhaa jedha. Nagaan argamu hin jiru obboleessa koo. Nagaa argamuu kan danda'u Rabbii tokkicha isa Iyyesuusiin uume, isa Iyyesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erge yoo waaqessite. Iyyesuus Kiristoos waa'ee kee ilaallatu bar. Iyyesuus siif hin ergamne bar. Iyyesuus Itoophiyaadhaaf hin ergamne. Iyyesuus kan ergame saba Israa'el duwwaadhaaf. Ati hoolaa Israa'elii miti. Iyyesuus maal jedhe Maatiyos keessatti gaafa dubbatu Maatiyos 5:24 irratti ani hoolota warra Israa'elii badaniif malee hin ergamne jedhe. Ati hoolaa Israa'elii baddeedha? No. Kiristiyaanni as jala teessee dhageessu kuni hundi keessanuu hoolaa Israa'elii baddanii miti isin. Isin hoolaa Itoophiyaati. Kanaafuu Iyyesuus Kiristoos isin hin laallatu. Akkasumaan hin maraatina, akkasumaan hin rakkatina. Nagaan nama isiniif ergame Nabiyyi Muhammad duuka bu'uudhaan. Nabiyyi Muhammad addunyaadhaaf ergaman. Isaan duuka bu'aa nagaa argattu, boqonnaa argattu. Amma kiristiyaanni gaafii gaafatamu deebisuu danda'u kootu seeni. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa jedhee nama dhaan. Ani waaqa sadii waaqessu kan jedhu haaseenu. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa
ilma dhiiraa waaqessaa jedhee mana no kan jiru aseenu naa galchi amma. Fayyisaa miti Fayyisaa dhiisaa. Mendo. Fayyisaa dhiisaa. Okay, Fayyisaani waaqa sadii waaqessa rakkoo hin qabu. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessa jedhee nama naan. Kiristiyaanni no jedhu ol seenaa. Warri muri tanaa galchaani. Maal jettaa Haydar? Dhufan kaa ishiin jedhan barsiisa. Ayi maxuum. Yaa. Lakkoobsa sadii barreeffadhaan sin galcha. Gurbaan sa'a tokko lit dhaabeet jedhee deeme. Waata minum lafatti garuu yaa amalu maayikii fudhatanii lafarratti amma qiyaamaa dhaabu. Yesuus gooftaa ragaa የለም. ኢየሱስ ፈይሳadha ማስረጃ የለም. ኢየሱስ አዛኝ ነው ማስረጃ የለም. kophaa haasa'uuni mucaa tokko ganda keenya beektaa ani booksanyaa dhofiin jedha waan yeroo hunda waan nama dhoofne walii walola yeroo hunda dhakaa dhahaa muka dhahaa girgidda bu'aa namni Itoophiyaa keessa ana caalu jiru yeroo hunda waan isan dhoofne waan isa wajjin dorgomuu hin dandeenye waltuma yeroo hunda kophaa isaa dhakaa mukatti bu'aa. Imbaasina nama galchaa ture naman galchuun baasina. Kiristiyaanni waaqa sadii waaqessitu jedhee namana. Ani waaqa sadii waaqessu tokkoon waaqessa kiristiyaanni jettu ergadhu sin galcha yookaan lakkoobsa sadii barreeffadhu sin galcha. Kiristiyaanni ani waaqa sadii waaqessu jettu. Kiristiyaanni ani ilma dhiiraa waaqessu jettu kottu seen. Lataa kottu seen. Okay. Aya. Kota seenaa kiristiyaanni waaqa sadii waaqessu jettan kota seenaa. Okay. Obsa kiristiyaanaati. Ani kiristiyaanan jedhe as seentee kaatee booda waan tokko hin dubbatin. Okay. Wabii. Nagaan siif haa ta'u wabii. Baalagoota miut godhaa warri koomantii piliis. Baalagoota nagaa jirtaa? Jirra Ameen. Ortodoksiidha moo Pheenteedha? Pheenteedha. Okay. Waaqni kee meeqa? Tokko. Okay, tokko. Dhalateeraa? Dhalateera. Waaqa hin dhalannee hoo qabdaa? Kan dhalate malee? Waaqa hin dhalanne hin qabu. Waaqayyo abbaan dhalateeraa? Wangeelli Yohaannis. Dhalateera. Barreessuu dide qofa. Waaqayyo abbaan dhalateeraa? Abbaan hin dhalanne ilmata fura qulqulluudhaan dhufe malee. Okay, abbaan hin dhalanne kuni Waaqayyoodha? Jalqaba cubbuun nama ilma lamaa baay'ee. Qoy takka. Ofumaan buute wallahi namni isheen buufne. Alright. Maal taate ijoolleen? Uummanni maal ta'e? Hai. Maqaa isaati. Maal taatan yaa biyya? Maaliif buuftaa? Lati. Ayyee. Mee qoy takkaa ishee wajjin xumuru. Kaatanii ofii buutan jedhina akka nama deebii Ofii keessan buustee kaatee akkasitti. No, namni buusu. Warri monitoraan buusina. Nama tokkoon buusina billaa aleekum. Ana buusa anaan goon qaban tokko buusina. Okay. Nan buusinaa biyyoo wallaale natti maa? Yeah. Yoo nan hin beekne immoo deemina jedha. Rakkoon Yoo nan beekne isinittan himaa yoo hin beekne barachuun barbaada waan ta'eef. Eebbifame. Galatoom. Okay, Waaqayyo abbaan hin dhalanne naan jetteemi? Right. Uumaadhaan hiree Waaqayyoon hin dhalanne kunis? Uumaadha. Ilmi dhalateeraami? Ilmi dhalateera. Ilmi inni dhalate kunillee uumaadhaami si biratti? Uumaa osoo hin taane fakkeenya ta'ee gara biyya lafaa dhufe inni. Ilmi uumaa miti? Sababii cubbuun ilmi namaa baay'atee fi. Afaan haasofnaa qoy. Ilmi uumaa miti inni dhalate kun? Ilmi uumaadha malee. Okay, ilmi uumaadha dhalateera. Abbaan uumaadha dhalateera. Afurri qulqulluun hoo?
Eh, Eh? abbaan hin dhalanne jalqaba jira abbaan. Okay, abbaan Abbaan hin tokko dhalanne. tokko abbaan Abbaan hin Hin dhalanne jalqaba jira. hin dhalanne ilmi dhalateera akka walii galluu fi sadaffaa hafuurri qulqulluun dhalate Eh? Hafuurri qulqulluun dhalate Hafuurri qulqulluun hin dhalanne. hin dhalanne hafuurri Hafuurri qulqulluun hin dhalanne hin uumame malee. Hin dhalanne. alright hin dhalanne uumamaadha hafuurri qulqulluun Hafuurri qulqulluun uumaa miti geggeessadha. uumamaadha moo uumaadha hafuurri Hafuurri qulqulluun qulqulluun uumaa miti geggeessadha. hafuurri qulqulluun uumaa miti Ha? maal gaggeessa hafuurri qulqulluun Hafuurri qulqulluun yoo ati karaa irraa gortee karaa sirrii irratti si deebisee si geggeessa. okay maa inni si gaggeessu kun maa inni uumaadha moo uumama Warri koomentii na dhiisa kaa sodaarra hin jiru baraasa'aan jira. ati warra koomantii anaa wajjin asii dhiisati hafuurri qulqulluun inni gaggeessu kun maa inni uumaadha moo uumama Hafuurri qulqulluun uumamaadha jalqabuma jira. uumama Jalqabuma ayyee jira. uumama galatoome uumama uumama eenyutu uume hafuura qulqulluu Maaf akkanatti na gaafatta reeti. no naa deebisika eenyutu uume Dubbii ijoo qabu na gaafadhu malee eenyutu uume akkamitti uumame ani koo waaqaa miti. dirqama eenyutu uume hafuura qulqulluu Hafuura qulqulluu isa nuuf jedhee gara fannootti ol bahetu uume. Waaqumatu uume ka. okay yesuus uume hafuura qulqulluu Yaa. Yesuustu hafuura uume alright yesuustu hafuura qulqulluu uume dhaggeeffadhaa barumsa haaraadha kun amma barumsa haaraadha yesuustu hafuura qulqulluu uumeetti eewwa eebbifame ayyee abbaan uumaadhaami Abbaan uumadha. hin dhalannee mire Hin dhalanne abbaan jalqabuma jira. ilmi uumaadhaami ilmi uumaadhaami Ilmi uumadha. Aangoo isaaf Dhalateeraami? kenname irratti hojjeta inni. Dhalatee jira. alright amma abbaan uumaadhaa hin dhalanne Yaa. ilmi uumaadhaa dhalateera right Yaa. uumaa isa dhalate moo uumama isa dhalate waaqessi taate uumaa isa dhalannee waaqessiti Uumama isa dhalate sana waaqessa. Uumama isa dhalate Okay, sana isa- waaqessa. okay isa dhalate kana waaqessita isa hin dhalanne kana waaqessitu abbaa Abbaan na waaqessa malee qoykaa bakka sanitti akka siif galu sitti himuu hin kanaafuu lama danda'amu. waaqessita kaa Qoykaa na lama dhaggeeffadhu. waaqessita kaa Lama waaqessu sitti hima na dhaggeeffadhu. okay tokko waaqessitaa Tokko waaqessa na dhaggeeffadhu ka. tokkoon sun qoykaa tokkoon sun isa dhalateedha moo isa hin dhalanneedha tokkoon sun Tokkoon sun isan dhalanne waaqessaan. isa hin akka ilaanan barreeffadha isa hin dhalanne isa hin dhalanne isa hin dhalanne isa dhalate hoo isa dhalate hoo Yoo weeli. Na dhaggeeffadhu ka sittan himame. no qoy isa Isa hin dhalate dhalanne nan jaalladha waaqessa nan kabaja. alright isa dhalate nan kabaja Nan jaalladha nan kabaja. garuu waaqessitu miti reessa Yaa. Na waaqessa. okay isa dhalate hin waaqessu hin waaqessu right eebbifame akkan inni hin dhalanne abbaadha abbaan waaqessiti wabini isa dhalate Iyesuusii isan waaqessitu kanaafuu Iyesuus kun waaqeffamu abbaan waaqeffama
afurri qulqulluun waaqeffamu uumama jettee wabii eebbifame galatoomina deebiteerta. Injenne akkasumas obda. Amma wabii koomiti naa qabadha amma. Amma latiin gaafadha. All right. Nagaan siif haa ta'u latii. Miyuuti irraa ka'e. Nagaa qaba nagaa qaba. Miyuuti irraa ka'e. Nagaa qaba hodhuu fuddu nagaa koo.